Lala waan seenna goote deemte la kana akka nyaata godhanne kanarraa fuutee deemte gaazii cuftee jechuudha. Gaazii cuftee immoo waan an godhu laala waan an godhu laala. Gaazii waan dirreef laala akkanitti indoomii nyaadhu laala. Kana keessatti affeelee nyaadha gaazii narraa cuftee waan ta'eef indoomii kiyya kana keessatti affeelee nyaadha jechuudha. Akkasumatti cuftee guyyaa ja'affaadha. Indoomii kiyya kanatti affeelee dibbiin godhee nyaadha jechuudha. Shaqaalaa ta'e maafiin aqoon qooduu aree laala. Indoomii kana keessatti affeelee nyaadha. Maaltu dhufa? Gosh baga nyaatte siin jedha goobaziitiyya gosh baga nyaatte hojii isii eega hojjette eega mana isii keessa hojjette dirqama nyaachuu qabda. Akkasumallee mala itti waa nyaattu immoo akka qoon isin ajjeesne mala baafachuu qabda shamarran keenya warri fooqii isaanii gubbaaf jala kutoota qooqa hojjettan. Micattee kanarraa waa baradha dhugaa rabbi. Hinaatinaa malee waan biraan balleessinaa malee meeshaa isaanii fuudhinaa malee nyaata si dhorgu hin danda'a. Nyaata malee si qaxartee si nyaata keessi danda'a jennaani ni miti ka si qaxaratteef. Wallaahi ufitti hin dabina moonyiin ta'ina. Waan argattan nyaadha. Mala itti yoo jarri mala isin baase isinillee mala baafadha akka mucattee kanaatitti. Isin kun amma isin gaazii irraa cufnaan isin immoo asiin. Malli hin dhabamu bara. Innaa kanaaf ijoolleen keenya jechuudha. Kateettaniituma yoo isin gaazii isin irraa cufte yookaan waa wayii akkasiin hojjetan waa wayii ta'e qacadhistanii akkasuma qooqaan duutan hin jirtan. Qooqaan ofiin miidhina eenyuuf jettaniiti. Isin hadha yoo shoomaan isin dhahee mataan isin zooree lafa dhooftan bar isin hadha gadi isin darbitee biraa ol fidatti. Eenyuuf jettanii miidhamtan. Yookaan ofirraa isin geggeessu nyaata keessan garaa keessan isin hin danda'u jette ofirraa isin geggeessu. Yookaan mana san keessatti beelaan isin adabu gonkuun maftii hin qabdu mirga hin qabdu jechuudha. Qooqaan mana isii keessa isin adabu hojii isin hojjechiisa akka isin midhaan hin nyaanne akka isin garaa qooqaa hidhattanii hojii isii hojjettan isin gochuu hin dandeessu jechuudha. Akkas isin godhammoo warra isin ofin laaftan jechuudha. Malee nyaata isin dhorgate taanaan isin seeraan adabamti jechuudha. Maaliif nyaata keessan dirqama nyaata keessan qixxeen gootanii nyaachuu qabdan achi booda hojii keessan seeraan qixxeen gootanii hojjechuu qabdan jechuudha. Kanaaf isin hojii akka harreetii isin hojjechiisa. Fooqii isii gubbaa jalaan bayaa yommuu akkasii midhaan hin nyaanne isin adamte isin warra adabamtaniif jechuudha. Isin adabde duwwaa rabbi isii ta'e jechuudha. Isin kan miidhamu malee eenyuyyuu miti jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee teettaniitumaan akkuma isaan isin godhan hin ta'ina. Garuma isaan isin masakan hin masakamina. Yoo isaan nyaadhu isin jedhan nyaachuu yoo isaan dhiisi isin jedhan dhiisuu hin jiru akkasii hundee biyya kanatti jechuudha. Midhaan nyaattee bar hojii isaanii hojjechuun hagam akka ulfaatu hin beeyta jechuudha. Oduu midhaan hin nyaatinii miti. Isin ka ittiin beeksisu kan hin hojjettu hin teette waan ta'eef guyyaa guutuu osoo nyaatii yoo teette homaa miti jechuudha. Wanni isin ol fuutu wanni isin ol baaftee gabbuuftu hin jiru taa'aa oltee isinillee akkasuma isin seeti. Hin jirti ka takka jechuudha. Gara jabeettiin akka isin midhaanuma kana hin nyaanne ijaan isin dadhabdu. Wallahi ofitti hin dhiisinaan isin jedha ijoolleen keenya jalaa laaftanii ofitti hin dhiisinaa. Gaafadhaa nyaata malee hojjedhaa jedhaanii. Wallahi ijoollee keenya malee zeegaa biyya biraa akka Filiippiinii uumamaa kanneen oduu argitanii wallahi nyaata isaanii qixxeen godhanii nyaatan jechuudha. Keessattuu nyaata qursii ganama akka isaan itti nyaatan argitanii laalkaa isaan jechuudha. Jaartiin waggaa 40 ijoollee waggaa 15 fakkaatti. Nyaata isaanii ganama qixxeen godhanii nyaatan nyaata isaanii immoo odoo hin nyaatin waa takkatti harkaan hin qaban hojii takkatti harkaan hin qaban haga qursii isaanii nyaatanii jechuudha. Achi ka'anii hojjetan hojii qursii booda jedhan nuhoo qooyimee natti kaatii madaamii kana fixee ka'ee booda qursii nyaadhaa odumatti jettu sa'aatiin sirraa deemu qursii isaanii isin hojjetattu isiin hin kaati kana godhi isaan godhi jettee si'achi si oofti ati garaa qooqaatiin kilooriksii fuunfataa ooltee coggaarraan kee hojiin ala ta'ee jechuudha. Wallahi oduu waa yookaan aannan illee haa ta'u waa wayii odoon fayyadamiin gara qulqullinaatitti hin deemina. Kun keemikaalli garagaraa kan qulqulleessinu saambaa keenyarra nu bu'ee miidhaan irraan gahaa jechuudha booda. Kanaaf ofumaa keessanii dursa ofii kennaa jechuudha. Dursa of eeggadhaa. Dursa mataa keessanirraa jammara waan hundaayyuu jechuudha. Wallahi annaa kanaafi mucattiin tun natti tolte dhugaa jechuudha. Natti tolte. Isii hundarraa cuftu gaazillee angara biraatiin mala biraatiin anis nyaachuu hin dhiisu anis hojjetachuu dhiisu jettee oduu isin ta'e meeqa kamtu kana yaadata. Anaayyoo odoo ta'e yaadadhu dhugaa. Annaa kanaaf ijoolleen keenya garaa keessanitti ofitti hin dabina dhugaa rabbi. Nyaata dhabuun barbaachisaa guddaa akka ta'e beeytani.
Basheetaan nyaata dhabuurraa akka dhufu beeytan wanni kamuu.